Ashamaa jirra jirtuu qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo arras viidiyoo haaraan barbaachisaa ta'e takka isiniif qabadhee dhufee jira. Feesbuukiin siitingii haaraa takka dabalatee dhufee jira. Siitingiin kun miidhaa guddaa qaba. Siitingiin kun ofii isaatii wantoota isin gaalaarii keessaa qabdan viidiyoos haa ta'u, footoos haa ta'u ofii isaatii Feesbuuk irratti poost godhaa jechuudha. Ofii isaatii gaalaarii keessan irra seenee ofii isaatiin gara Feesbuuk irratti tamsaasaa jechuudha. Suurawwan isin gaalaarii keessaa qabdan suurawwan iccitii, suurawwan garagaraa, viidiyoowwan garagaraa isin bilbila keessan irraa qabdan ofii isaatii baasee gara Feesbuuk irratti poost godhaa jechuudha. Kanaafuu siitingii kana ammuma sirreeffadhaa isiniin jedha. Siitingiin kun kanneen armaan gadi asirratti isiniif ibsuu yaalee jira. Manage how your camera roll can be used to help you create and share on Facebook. You can control camera roll access anytime in your device setting jedha. Daawwattoota kan koo siitingiin kun hayyama isin gaafataa jira. Hayyama akka isin kennitaniif jechuudha. Ofii isaatii akka wantoota isin gaalaarii irraa qabdan akka tamsaasu hayyama isin gaafataa jira jechuudha. Kanaafuu isin siitingiiwwan kanneen cufuudhaan hayyama dhoowwatuu qabdu jechuudha. Custom sharing suggestion from your camera roll isa jedhu kanallee cufaa taasiftuu jechuudha. Haala kanaan banaa ta'e cufa irratti deeffattu jechuudha. Isa itti aanullee akkasumatti cufaa gootu jechuudha. Akka kanatti cufaa taasiftu, kan itti aanullee cufaa taasiftu jechuudha. Siitingii kana sadeen haala kanaan cufaa yeroo taasiftan ofii isaatii sheer gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu haala kanaan siitingii kana sirreeffadhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Siitingii kana eessan akka argattan of duuba deebi'ee isinitti agarsiisa. Feesbuukii keessanirra ni seentu. Feesbuukii isa kana fayyadamtu kanuma bilbilichaa jechuudha. Feesbuuka keessanirra eega seentan booda mallattoon sarara sadii dalga ciisu kun ni jira. Isarra yeroo tokko tuquudhaan sana booda akkana gadi buutanii setting and privacy ka jedhu kanarra seentanii ammas setting isa jedhu kanarra ni seentanii ammas akkana gadi buutanii akkana gadi buudhaan camera rule sharing suggestion isa jedhu kanarratti yeroo tokko ni tuqxanii haala kanaan siitingicha kana keessa isin seensisaa jechuudha. Siitingii kana sadeen cufaa taasiftuu sana booda ofii isaatii viidiyoos ta'ee suuraa sheer gochuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Warroonni gara chaayinaala kanaa yeroo jalqabaatiif dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan akkasumallee laayik gochuudhaan sheer oliif godhaa isiniin jedha. Hanga barnoota itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.